marrat amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaba. Ijoolleen amantiin filtee dhumte asitti yoon amantiin filamtee dhumte gaaf qabso. Oromummaaf duutee miti. Namni naannoo kana baay'een islaam. Namni naannoo Finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti. Way amantii jecha dhume namni Oromummaaf dhume miti. Biyya Oromiyaatiif dhume miti. Nama kanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaaddi. Gowwaan hun qaawwa ofitti naqina. Wal dhaggeeffadha. Abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wanni isin tuubo injini lamaan jeettii qabsoo kanaati. Maaliif kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa wal gorfachaa walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaada. Maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaada. Jarattiin tun gadi hin jabeeffanne irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira. Kana garuu tokkummaa keenyan mootummaan tullaa ummanni Oromoo garuu ummanni Oromiyaa cimina ummataa kanatu yoo amma Abiyyi dhaqee achirra itti dhaadatu dheengadda makkalaakaa Abdateen seena. Gaafa wattaaddaroonni itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammatee bara totola yaammatee jechuu barnama biraatii miti. Anis saataatu Abiyyi Islammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannu mi guddaa kakam isinii fi Rabbi qofa abdanneeti kan dubbannu Rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne sanii har'allee taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibu eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taane akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiirama Rabbi malee namni jijjiirama kan maana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti gaggeera galuu danda'a bigaraatii dubbii waan biraa nullee akka kararraa mai akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dogongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taanee itti deemne jechuudha onnee qabuusaa gabricha jabaa yoo immoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru yoo gaafa gabaan ho'ite jumlaan gurguru gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena gabaan Oromoo ho'ite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as bahe gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata.